Ashama akkam jirtu jaalatamoo fi kabajamtoonni ilmaan Oromoo akkasumatti kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan jechuudha. Haala yeroo ammaa keessa jirru kanarratti yeroo laallu haalli yeroo ammaa kun haala hedduu baay'ee yeroo itti ilmaan Oromoo injifannoo gurguddaa agarsiisaa jiran kana egaa wanni nu barbaachisu maalinni ilmaan Oromoo kan biyya alaa keessa jirtan hundi keessan dhaamsi ani isiniif qabu akkaataa ittiin ijoollee qeerroo bira dhaabbannuu fi akkaataa itti waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu dandeenyu tokko kanarratti haasa'uu barbaada. Namni hundumtiyyuu dirqama lammummaa kan qabu waa'ee kanarratti kan kooti jedhee irratti qooda fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif wanni kun uummata keenya yeroo ammaa kana du'aaf ajjeecharraa hambisuudhaaf yoo qabsootti hirmaanne qofa jechuudha. Yoo qabsoofne qofa jechuudha. Uummata keenya gaafa jennu tokkoffaa ijoollee keenyarraa eegalaa jechuudha. Yoo of ijoollee keenyarraa du'aaf ajjeechaa oolchuu dandeenye akkasumatti gara uummataatitti gara biyyaatitti deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo kan akka amma jiru kanarratti baay'ee nama gammachiisaa haala gaariidhaan jira. Qabsoon akka jirutti Harargee keessatti egaa naannoo masalaa keessatti naannoo kaabineewwan wayyaanee waan isaan godhan san irratti nuti akka Oromootitti ilmaan Oromoo kamiyyuu akka ilmaan Oromootti hin dhukaasne jennee kana durallee labsii hedduu goonee jirra. Halkanii guyyaa dubbannee jirra jechuudha. Gama dhaabbileedhanillee akkasumatti gara dhuunfatiinillee namni hundumtuu yaada kennatee jira jechuudha. Kana keessa namni gurra uummata kanaa kennuu dadhabe. Namni ammallee hojii mootummaa kana jiraachisuuf jecha ilmaan Oromoo ajjeesan kana hunda isaanii gabaabadhumatti wanni isaan irratti fudhatamuu qabu tarkaanfii isaan akka isaan uummata keenya irratti fudhatan tarkaanfiin akkasii uummata kana irratti fudhatamuu qaba jechuudha. Kaabinee wayyaanee tokko lama otoo hin jedhin of jalaa duguugaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo hundinuu kana yaada irra qeerroon kan biyya keessa jirtan waan kana irratti xiyyeeffachuu danda'uu qabdanii jechuudha. Jalqabni keessan gufuun keessan balbala durarraa qabsoo kanatti seenuudhaaf gufuu of jalaa xaa'uu danda'uu qaban jechuudha. Kanaafiyyuu kaabineewwan shugguxii of keessaa baasanii ilma Oromoo funyaan keessa dha'uun kaabineewwan akkasii kana akkaataa isaan gara jabina isaan ilmaan Oromoo irratti godhan san isinillee gootanii itti agarsiisuu qabdanii jechuudha. Akka namicha naannoo Ayiraa Gullisootitti mucaa ajjeese san Laqamteetti jijjiiranii fidanii Laqamteetti tarkaanfii sun irratti fudhatame jechuudha. Kanaafiyyuu wanni akkanaa kun akka isin jala hin dabarre namicha kana tarkaanfii akka irratti fudhatanii jedha jechuudha. Gama biraatiin immoo akkasumatti gama hundaaniyyuu biyyoonni hundinuu yeroo ammaa kana keessatti haalli amma deemaa jiru kun Harargee keessatti haala bareedaa haala nama gammachiisu haala boonsaa kanaan deemaa jira. Haala kanarratti hundinuu baadiyyaaf magaalaa walii birmatee akkaataa kanatti naannoo hundinuu jiddugaleessis dhihis akkasumatti kaabaa kibbaan bahaa dhihaan waltumsuu danda'uu qabaa jechuudha. Bakka tokko gaafa oo'e bakka tokko qabbanaa'uu hin qabu. Kanaafuu fincilli kun sirriitti bifa xumuramuu qabuun socho'uu qaba. Amma mootummaan kun waan inni amma jechaa jirullee dhagayaa jirtanii. Kanaafiyyuu waan obbo Isaayyee amma lammata irratti ilmaan Oromootiin jechaa jiru akka OPDO'n bu'aa takka hin qabaanne. OPDO jechuun waa tokko akka meeshaa karaarra kaa'an akka ta'etti kan inni haasa'aa jiru. Deebii sanaaf immoo abbaan duulallee deebii deebisee jira. Anyhow deebiin sunillee deebii quubsaa ta'uu hin danda'u. Maaliif gaafa Abbo Isaayyee jecha Abbo Isaayyee jedhe san akkaataa inni ittiin jedhe san hin deebisuu danda'uu fi qaba ture jechuudha. Otoo OPDO'n silaa dhaaba jabaa ta'e, otoo OPDO'n silaa uummata Oromoof hin dhaabbadhee ta'e, abbaan duulaa immoo sa'aatii 24 jidduutti Oromiyaa gadhiistanii bahuu qabdanii jechuu ni qaba ture. Garuu dandeettii waan hin qabaanneef, waan sodaataniif, waan humna hin qabaanneef kanaaf jechuudha. Nuti Oromoon amma kaabinee wayyaan irratti xiyyeeffachuu qabna. Abbaan duulatis kana booda ofirra garagaruu qaba. Sagaleen ilmaan Oromoo kan biyya alaatti itti lallabaa jiru kun isa bira gahuu qaba jechuudha. Sheerii gochuufii qabdan. Namoonni kun Feesbuukii jalaan ka'anii argaa jiran.
namoonni har'a ajajaa ta'anii ilmaan Oromoo ajjees jedhanii ajajan kun boru mana murtiitti dhiyaatanii jechuudha. Mana murtiitti tarkaanfii isaan ilmaan Oromoo irratti fudhatan kun seeraan itti adabamuuf deeman. Kanaafiyyuu qabsoon amma godhamaa jiru qabsoo hedduu nama gammachiisu dhihaa fi kaaba fi kibbaan haala xumuraatiin socho'uu qaba jechuudha. Bifa jijjiirrachuu qaba jechuudha. Tarkaanfiin amma deemaa jiru kun akka haala ammaa kanaan jabaatee itti fufuu qaba. Qabeenya mootummaa wayyaanee, kaabinee wayyaanee akkasumatti investoroota lafa Oromoo bitan ilmaan Oromoo wajjiniin lafa qofa otoo hin taane ilmaan Oromoo wajjiniin bitan san abbaa lafaatiif deebi'uu qaba jechuudha. Sana irratti tarkaanfii fudhatamaa jira waan hedduu nama gammachiisu jechuudha. Waraana isin jidduu deddeemtu keessatti immoo haala isin tooftaadhaan of keessaa dhabamsiisuu dandeessanitti akka isaan mana namaatii dhaqanii bishaan hin dhugne, akka isaan mana hoteela seenanii hoteelaa nyaatan nyaan, bakka isaan deemanitti jala deemanii summii itti naqanii summii saniin isaan fixuu danda'uu qaban jechuudha. Summii qopheeffattanii deemuu akka kiishatti qabaattanii deemuu qabdan jechuudha. Bakka wayyaaneen nyaatutti nyaata wayyaaneen nyaatutti summii naquu qabdan jechuudha. Kanaafiyyuu kun hundinuu qawwee ishiin harkaa qabdu kana hundaa'uu harkaa guurrachuu dandeessan. Otoo ishiin tokko isinitti hin dhukaasin. Kanarratti xiyyeeffadhaadha. Gara biraatiin immoo wanni hojjetamaa jiru kun yaanni biyya alaatii yookaan sagaleen ilmaan Oromoo kan biyya alaa kana yoo kan uummata yakkamaa godhan eessaa fiduuf deeman maali wanni isaan gaaffiin uummanni gaafate isaan kan isaan jedhan uummanni hin gaafanne uummanni kuni gamni tokko nagaa jiraa jedhan warri nagaa jiru uummata Tigraay keessa warri jiran sirriidha nagaa jiran gama biraatiin garuu biyyattii san keessatti bakka hundatti rakkina gurguddootu jira jeequmsa gurguddoo deemaa jira nama ajjeesaa jiran kana hunda dhoksuudhaaf deemanii jechuudha. Meediyaa ONM attaaki gochuun bilisummaa biyyattii sanaa waan argamsiisuu miti. Kanarratti hundi keessanuu xiyyeeffadhaa. ONM jechuun waan akka isin akka misaa'eliitti isin sodaatan kun boru dhufee Finfinnee keessa dhaabbatee tamsaasa isaa Finfinnee keessa akka gadhiisuu deemu kana quba qabaadhaa. Sirriitti gadi fageessaa hubadhaa. Diishii guurtan Feesbuukii guuruu hin dandeessan Feesbuukii cufuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu ONM itti qabsaa'urra ONM itti doolaara miliyoona 100 mootummaan Itoophiyaa dhangalaasurra ilmaan biyyattii san keessatti ilmaan Oromoo miliyoona lakkaa'aman kan beelan dhumaa jiran san gargaarsa gochuutu irra ture jechuudha. Kanaafiyyuu mootummaan kun waan inni akkaataa inni birriin inni itti dhangalaasaa jiru gargaarsi inni biyya alaarraa fuudhaa jiru maqaa ilmaan Oromooti maqaa beelahaatiin suuqii adda addaa keessatti gurguramaa jira. Yoo danda'ame suuraa isaa arguu dandeessanii jechuudha. Zayitiin USA irraa akka gargaarsatti namoota beelaaf kenname mootummaan kun gurgurachaa jira jechuudha. Kun hundinuu duris mootummaawwan kun warri amma shanyiin amma angoora jirtu kun baandaa xaaliyaanii warra turte jechuudha. Warra baandaa xaaliyaanii turte malee warra qabsoo irratti hundooftee biyyattii jiraachisaa turte biti jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni kun waan hojjetu waan deemaa jiru kana jala bu'ee hordofee hubachuun barbaachisaadha. Ani dhaamsi kiyya gabaabatti wanni amma mootummaa wayyaanee gochaa jiru kun ONM kana dhiisee yoo ilmaan Oromoo yookaan biyyattii san keessatti kaabaa kibbatti kan beela'aa jiran san isaaniif gargaarsa yoo kenne gargaarsa kallattii alaa kennamu san gargaarsi sun uummataaf kan kenname mootummaan gurguratee birriitti shalagachaa jira jechuudha. Kanaaf immoo ragaan isaa suuqii adda addaa keessa jira jechuudha. Suuqii adda addaa keessatti argamaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu namni beela'ee gargaarsi kennama hin gurgurama birriin sun immoo dhaqee ONM balleessuuf jechuudha. ONM balleessuudhaaf halkanii guyyaa qabeenya uummata Oromoo maali laga Abbayyaa hidhaa laga Abbayyaatiin birrii namarraa guurame sanarratti dhumaa jira jechuudha. Maali wanni isaan godhan ONM fi isaatiin balleessuudhaaf. Kanammoo hin dandahan waan hin dandeenye tokko akkanumaan itti of rakkisaa ooluun bu'aa takka hin qabu. Ammoo ONM illee achirraa buusnee jedhanii torban takka otoo hin gahin ONM deebi'ee yaabbata. ONM jechuun uummata Oromoo kan biyya alaa fi kan biyya keessa jiru firaa fi diina kan hammatee jiru. Kanaafiyyuu ONM
ija Oromooti, ilma Oromooti, gurra Oromooti. Warri ONM irratti attaakii gochuudhaaf mootummaa kana wajjin hiriira gootanillee akka irraa of qusatanii isiniin jedha jechuudha. Kanaafiyyuu ONM hamma dhumaatitti biyyattii Finfinnee keessatti gadi caasaasaa gadi bagaasee hamma baadiyyaatti magaalaa hamma baadiyyaatti ganaa caasaasaa diriirsee bal'ifatee hojjechuu deema. Kanaafiyyuu waan hin dandeenye tokko itti humna keessan itti fixachuun isin hin barbaachisu. Kana abboo isaayyeetti itti himaadha. Uummanni Oromoo kan biyya keessa jiru warri ONM balaaleffattanillee akkasumatti kaabineewwan wayyaanee waan kanarraa akka of qusattan isiniin jedha. Diishii namaa guuruu namoota seera malee hidhuun kun barbaachisaa akka hin taanedha. Seerri akka gara fuulduraatti isin gaafachiisu. Mootummaan kun kufiitiin isaa dhumee jira. Baatii 2 baatii 3 hin geessu. Waraanni akka jirutti bakka lamatti kan qoodamee jiru. Waraanni kun waraana uummataa fi waraana kaabinee wayyaanee jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni waraanni uummanaa wajjin hin jiru gara wayyaanetti qawweessaa garagarfachuu akka qabu yeroo gabaabaa keessatti labsii kana akka inni isarraa dhaga'uu barbaannaa. Gadi bahanii nutti haasaa akka haasaan barbaannaa. Kanuman siniin jedha injifannoon kan uummata Oromooti. Jabaadhaa Oromoo. Amma dhiigni dhangala'u malee biyya hin argannu. Biyyi nuti wanni nuti gaafanne daabboo miti shaayii miti. Biyya keenya gaafachaa jira. Lafee keenya dhangalaasneeti biyya keenya dhiigan ijaarraa jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaa qabsoo kanatti taafufnu kan biyya alaa fi kan biyya keessa jirru galatoomaa hin siniin jedha waan dhaggeeffattaniif.